السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليوان كي هران تكا واي كمال عبد الله إرتي يجودا بروجكتي ندور قما جرسان إرتي وان تكا نسنف إبسو بربادا وروني سنف إنجلين جودا نتي يرو هدو هرمانا رتي وان تكو رتي يرو نمي وان تكو درقمو hanga baay'annoo irratti wal gargaaru irratti baay'ee hubannoo hin qabnu tokko hubannoo hin qabu tokko immoo tuyyuu arguu dhabuudha isa bira ga'uu dhabuudhaan wal gargaarsi keenya baay'ee xiqqaadha jechuudha baay'ee xiqqaata kanaaf liinkii isaallee isiniif kaahaa akkaataa itti mallatteessitan jechuudha mee fakkeenyaaf isin garsiisaa akkaataa itti mallatteessitan jechuudha vooti gochuudhaaf haala salphaadhaan vooti gochuu fi dandeessanii waa daqiiqaa lama isinitti hin fudhatu jechuudha liinkii isaa mataa gubbaa viidiyoo kanarra isiniif kaaya isa kana jechuudha haala kanaan jechuudha piroojeektii inni dorgomaa jiru Kamaal Abdallaa isa kana ilmaan Oromoodhaa yeroo isaan wanta uummataaf fayyadu irratti dorgoman akka gargaaruun isiniin jedha na hordofaa isinitti garsiisa akkaataa itti voot gochuu dandeessan haala salphaadhaan haala kanaan erga isiniif dhufee ol deemtaniiti maqaa isaa barbaaddechuudha kun akkatti nama hedduutu as jira amma fakkaana jarri kun asitti amma namni kun 3,907 irra jira kan obboleessi keenya ammoo 1,400 fi takka irra jira jechuudha kanaafuu baay'ee xiqqaata jechuudha hirmaannaan keenya gargaarsi nuti isaaf gochuutti jirru kanaaf voota akka goonuuf isiniin jedha okay haala kanaan amma voot gochuudhaaf akkam gootanii bakkitoota na dhuftanii jechuudha maqaa isaa jalatti Kamaal Abdallaa isa jiru kana jala jechuudha piroofaayilii isaas kunoo isa kana bakka kana dhuftanii as bakka voot jechuu kana jechuudha koomentii gadi jirtu kana tuqxanii yeroo irra cuqaaftan waan isiniif dhufu walumaan eeyne jechuudha waan baay'ee nama dhibuu miti yeroo gabaabduu keessatti xumuruu dandeessan haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha bifa tekistiitiin jechuudha akkuma yeroo namoonni tokko tokko yeroo imeeliidha keessan banattan jechuudha intar jedheeti koodii wayii isiniif fida jechuudha tekstii inni isiniif fidu kana keessatti tekstii kana ni barreessitanii erga tekstii kana barreessitanii booda ammoo as keessa barreessitan jechuudha bakka kana keessa barreessitanii wanta isin mul'atu jiru kana lammanuu jechuudha kas jiruu fi kas jirus jechuudha san booda voot bakka itti qofa tuqxan warroonni koomentii kennuudha dandeessan afaan ingiliffaatiin jechuudha as jalatti koomentii kennuu ni dandeessan jechuudha kun bakka kana keessatti bakka duwwaa kana keessatti gootanii san booda bakka poosti koomentii jettu tana tuquu qofa jechuudha warroonni sagalee qofa kennuudha barbaadan warroonni koomentii kennuudhaan dandeenyeef qubee keessa jiru kana galchitanii jechuudha keessatti voot bakka itti kana tuqxan jechuudha dhumarratti meema fakkeenyaaf haa galchinu guddiseen isin garsiisa yoonni bifa qubee gurguddaatiin taa'e qubee gurguddaadhaan yoonni bifa qubee xixiqqaan taa'e immoo qubee xixiqqaadhaan fakkeenyaaf amma inni kun asitti qubee gurguddaan taa'e inni gamanaa kun ammoo qubee xixiqqaadha inni jalqabaa qofatu iyyuu qubee guddaadha jechuudha okay itti haa galchinu center jennee barreessina sana booda isa qubee gurguddaadhaan jiru kana W I N E S jennee sana booda maaltu nurraa eegama bakka vootiitu kana tuquu qofa jechuudha as bakka kana yoo isiniif fudhatee jedhee qubeen sun sirriidha akka ta'u taate gubbaa kanarratti waa isiniif garsiisa jechuudha kunoo as gubbaa kanarratti maal jedha done thanks for voting isiniin jedheeti barreeffama magariisa kana isiniif kenna jechuudha sanduuqa keessatti yoo haala kanaan isiniif dhufe jechuudha voot gootanii jirtan jechuudha mee fakkeenyaaf reef meeqa vootiin suni
meeqa tureeyyo of duuba deebinee ilaalla. dhibba afuriif takka na fakkaata yeroo duraatti. Yeroo san dhibba afurii fi takka ture garuu nama biraattis ka voot godhes jira kiyyaa waliin dhibba afuriif sadii ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii lamas yoo qabaatan sadiis qabaannaan akkaawuntii qabdan saniin voot gochuudha ni dandeessu jechuudha. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Taraa lama sadii kennuufii dandeessan jechuudha akkaawuntii lama sadii qabaannaaniin. Akkasii akka voot gootanii piroojeektii kanarratti akka gargaartanii akka moo'uu nuti Oromoon biyya alaa jirtu qofti osoo voot goonee fi moo'uu ni danda'a jechuudha. Garuu ammoo namoonni keenya waa'ee kana irratti baay'ee waliin gargaarru hubannoo isin qabnu inni tokko arguu dhabuudha. Kanaaf akka sheer walii gootan isiniin jedha. Kanuma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.